يا أبا في فورا كذا قبل فورا كيا سويتو يا يوزنجين فوري في كذا أنا فورا راقب عمك سلام هيا كم نجا أو نجا جردا فيها جردا غاية هذا مجد عندي سؤال مثلا لقيتين كراج اللعبة خنا لقيتين عشان كنا قديمة أنا اللي برا أبا خيتو كنا تنار زيتين بو بانك يدرك إلى فوتو ماليجا أيه gaman dan jirenya kan tik alih kan akhirsati ani manang kabu أيه dalagang kabu ganam ni toko wan da kaban nama ma fakke bank ye kuma didir ki dala fa khewle dam fudi haw man ti jaw ndagina kuma didu ba fudi fudi nanja jira firraatti fuusisa saarreenu ilmo rabbaa buufattiiti yaa oyiruu tanana irraa qabu kana to kan naase deema jira هاي قالي على أبانا وربي رزقي ولا مرة تكاسة وقالي على أبار كان دربني فودي قاتي سايب خيام du ba tahulle game fakkenya ma jirenya kana ana jiru kana keessatti ana ma fakkenya jirenya gadi ana jiraatu barbadu fakkenya jiru ma fakkenya magaalada أيه inni asuma keessatti hoodu ani yaate ilmaangafaati asitti na biratti fuudhu qabdan anja ammoo asitti manan jiru mana saanii ana keessatti ma fuudhe booda firraa na gabbaasani ana keessatti kana ma jireenya ana keessatti jijjiiramee fuudhu godha malee ani fuudhe akkan jireenya ma kana jiru kana gaditti jiraachuu barbaadu. Sila yaadni fedhilleen bareedaadha. Haadha haadhaa fi abbaa kana markatti misila qaalii isaanii godhuun bareeddu yaada kee kana sirraa fudhadhee abbaa kee biraan geemee waan inni jiru amsasiifiin deebi'ee siima saayiba kee walii sirreessa. Dhiisimee akkanatti inshallah hundaa'uu siif hin dawwala. Hayyee taate disbira argeetiin wajjumaanii wal qunnamna. Hayyee taate inshallah nagaa. Nageetaa. maalii waa fiilchaa miti maan kunis yoo fiile arbi xiyya arbi magaalaa taa'eeti intalaambaa fuudhee waa walirra kaayeen kuusaru ja'a isaa waan ta'a yaa rabbi tagaana isaa tanarra la horma katiif agarsiiftee dura garaan galtullee taatu barumnaa ofitti ofirraa fuusee ooluu tana keessatti dhumale waan taana isa gurbaa warra komos hawanni wajji deemu isaa wajji deemu kun sanama namaan qaban yoon isatti yaame yoobo imaamarralleen ta'anime haatee hammattu yoo dhufte bultiilleen numa baddi gurbaa sadiin itti ergame mucaasanii yaameetti erge sa teknooloojiin guddatte yoon itti bilbile hoo kolowi takkittii tanafaa waan manfa'aa naa godhe laal anficha awal dhiiroo eenyu keessaa naa baasa yaabo silaa koisoon Amen juu mee karaa warra komatu kana ol godhiiti shabbo yaami shabbo abbaa miiree si barbaada jiimmee kudhaan dhoytu maslaataan akka godhate mee haa ta'utu ariitu yaada muraada ilma kanaatis bakka anarraa gahe ittuma naa himi geetaa dhaqi tiyyaa waliin gahuu hin danda'u akkana yaadurraa atummaan naa yaadi yaa rabbi yaadaan an yaadurraa isa kophee tanaa taatu qoybaa isi haa qoybun juu narra darsha qoytee ka'umaan godha darsha inni haati amma qoraan kanallee asii dhufteen fuutu kophee tanallee haa deemtuuf irraa kamiin fuusisaa miti isiin waa baatu hau kolow isi maal goonaam bishaaniin hin galliqimsa
Nagayami. Nagayami. Fayyaa. Fayyaadha. Mirqaana. Nagayami. Isaa dhufte. Anis akkanumatti narrasiin dubbisa jee. Sasiin dubbisaa duruu ganduma kana jirtaa waan meeqoo gattaa'e. Hayyee gatta. Dubartiis ganduma kana keessa jirtaati. Amma lola kiyya dhageenyaan dhufte. Yoodhaan qabaa jireenya kunis akkanatti qaalawee jira. Hedduu jireenya kun akkanatti ulfaatee jira. Kaayyoon isaa tanaa miti. Ati sira. Amiir kiyya moo ilmummaan kiyya moo? Saahiba kiyya akkasin na bira dhufeeti bari yaadaa sitti hima jeetiin. Haaya. Sitti dhufee deeroo. Maal jaa duuba? Silaa jaka wahii fuudhuman fedhuu tahitti dubbiin tun garuu. Lakki waasanillee miti silaa inni fedha harkallee waasi darbuun fedhu. Jireenya kana akkanumatti ilaalee tuma qaalamsu jireenya kana ilaalee. Haaya. Harkallee waasi darbuun fedhu kaayyoo bira qabaasaniin barkeessa waliin mari'anna jeetiin ka. Akkasittiin sitti dhufee. Laala kin jeeti. Hayyee. Allaal haadha horofaatiin namaaf hooya laal. Hayyee. Yoo mala taateen baana. Hayyee. Anjoolleen kofoon duran teenya tun dhuftee na gowwoomsuun. Hayyee. Laal atiis hafuudha dide duraanuu. Hayyee. Abbeenaan tuqee jira. Hayyee. Hay laal ammas harkuun fadhu hay. Hay narraa hay. Bari waasanii miti Baamir. Haaya. Waan isin jettan namni isa namarraa fudhadhu. Laal tana fudhachuun fadhu an arra. Hayyee. Ka ilma kiyya gartee hiree ilma kiyyaan agarsiisuu fedhuutiitu. Na bira ta'a malee ati na malee mana muusin dhagayni kai ilma ati amma faayyoo dhufte laallaaqa manaaf iddeessiin tumti kai yaada kiyya kan akka minarraa fudhatture dem didde gaamare dem kun ka ifiifuu didee fuudha fuuni bar shari'aa man guddoo meeqaan gaafadhe hoo kolowii isa haadha usa gurbaan maaluma taheen ja'a hay osoon kiyyattuu naa himi ji'uu yaa rabbii kiyya kabiraanatti ergi taati falfalaa kanaas kakandir way bada'ana saif keeysaa fuudhee tiyya keeysan kaayuu duuba gurbaa kana ka'umaan godhame bara deeligide gurbaan bu'aa firraa dhabee dhiiroo bu'aa waan qabu waggogu ilmoon namaa waggoo ol kaate ni fuuna yatti titiqqoon hundii dhiiroo gaafa qabsumaa sanirra isi dubbii waa akkam beekani geetuma biraa ta'uun dhabdu rabbi haa sirreessu yaa woome mudhiin hundina qixxeete taa'eetiin tiqo aboo hoqquma tana ejjina harkaa ooluu tana waggogi kuma lamaan kana cinneeti jibaan inni cire silaa himaan qabu ol haadhiisi rabbi allah khayrii dhageessi ka amma gurbaan kun habbo kullaal aboo dhiiraa baran basa kuma kiyya sani hadiisatti himaa laal amma hanguma xiqqatti fudhachiisa huma galchee dhiisi gaafa amiir fuudhe dhiisi rabbi yoo jee insha allah gammachuu dhiisi heellee dhawachiisaatiin firraatti fuusisa saarreenuu ilmoorra ba'aa buufattiiti yaa oyruu tanarraa qabu silaa sheenaallee osoon durdiin kana barsiise